كتابني كن بايوغرافي علي برا جدني نموت بايئتو إن برسنا جدني ونو قد آتورن نقافة شاتورن أنا هدو لي ركوين كابو برسا جدت نمو تجلو مجدتي هاساتوري بودا أوبليسكي نيتوكو طاهر جدنيني جنيفا سويسرلاند جراتا واي متعافى كنا ها علي برا جرينيا كيسا يرو ديرا فيلدي موسيقى كنا كيسا هجتشا تورتي نما باي سيبيكا كنا إنا نمني بايوغرافي كي دبسو داف هوي باي قباني كنا فجتشا أني سين ديغرا هوري دانيس وان هندمانو سيبران دابداتي هابر رسينون هنجده كسيتي أنا فهاتي وراكية ليلي ماركوس مريانة داتا فا ولتي كابو كرا بها كنا إيستي كرا هار دردا مقالان تندلت دي فنفنة كيسا جمّا كيسا نمنا بيكو في نمبيكني كنا هندما واي علي برا قافتني داتا ولتي سسابا كتابني كن akka ummataaf bahee wannoon taane gufuu argitee tokko tokkoon mudate otuma har'a boru ji'a tokkaan otuma jennu haaluma yerootitti otuma dabarsanuu haga ammaa geenye wanni na gammachiisu haqaaf bobba'uu kiyya haqa jechuun biyya jirru keessatti sirni jiru argitee ummataaf mirga isaanii kabajaa hin turre kanumaatu nakaasee anaas fi waayiloota kee hiriyoota kee kan akka kootitti wannoo godhan jira miti qabsa'an kaanee kallattii sirriidhaati hojjannaa jennee amma waggaa 50 ol waanan itti jiru rabbiin wanni nutti argisiise jara argitee jeenota akka qeeroo fi qarree ani kana achi wanni na gammachiise hin jiru dhugaa jechuun qabsoo isaaniitiin dhiiga isaaniitiin lafee isaaniitiin beekumsa isaaniitiin waan hundumaa qabeenya isaaniitiin irratti bobbahanii hojjetanii jijjiirama baanu kana fiduu isaaniitu baay'ee waan hundaa ol na gammachiisa jechuudhaan danda'a. Ani gumaachee kan jettu anaa fi waahillan kiyya hiriyoonni kiyya gumaacha dirqamaati. Dirqama jechuun waan jallate dabe tokko ijaan argaa callisanii taa'uun yakkaa akka wanjalaatitti lakka'a. So jechuun kiyya wannummaa nuti qabsaa'aa deemne mirga ofii keenyaatiif dhuunfaas haa ta'u gamtaan haa ta'u saniif qabsaa'uun keenya gumaacha na gaafatte sanii fi dirqama keenyaan jedha. Ijoolleen keenya kan dhuman qeerroo fi qarreen akkasitti dhiiga isaanii dhangalaasanii kanaas kan wanna jedhan isaan kunis dirqama ofii bahan akkasi dhiiga isaanii gannaqanii lafee isaanii cabsanii wannoo kan jedhan kanaatu na gammachiisa agartee humni akkana tokkoomee humni sun qabsoodhaan waan jijjiirama fiduu isaanii gumaacha guddaadhaan jedha fi dirqama akkasirrattis abbaan ifin faarsu dhagaan ifin darbu jedha Oromoon. Ani gara kootiin ofii jara akkuma kootitti yaadu ilmaan Oromoo taane afaan keenya aadaa keenya jireenya keenya kana hundaaf kan qabsaa'aa turre yeroon nuti keessa turre ofii yeroon amma gaa'isiin dhaloonni amma kana beekuu hin dandeessan rakkoo guddaadha Oromoo ta'uu keenyaaf jabaa kuni gabrummaa dhugaa kan dhugaa sani kan nurratti deemaa ture arra rakkoon akka duratti san hin jiru
injiru waliigala injiru jechuudha miti jiraachuullee kan qabu garuu irraa irrisnee jechuudha dandeenya rakkoo akkasii afaan oromoo deemnee mana muuziqaa faa geesseetan dur waggaa 40 dura moo waggaa 45 dura yoo wunooti hojii akkanaatu hojjetame nurraa bakka gaallinyaa maannam ayigazaanim maare jechaa turan sun mooraalii namaati cabsa beektaa mooraalii keenya cabsa maal garuu galata rabbii humni hundinuu kan nuuf dhufe keenya nu keessa rabbi Ibraahiim jedhaan rabbi tan amana dadhabuudhaa fi dhiisinurraa jedhee jennee dhiifne otuma deemnu dhufne hunoo firiilee isaa argaa argina jara artistoota amma afaan ofiitiif aadaa ofiitiif warra quuqamutu argame dargaggoota fresh kan ta'an galata rabbiiti. Meesin mata dureen aan irratti sirbinee jira mata duree kanarratti osoo sirbee jettanii wanti yaaddan jira yookaan immoo wanti ittiin gaabbitan jira. Well gaaffii gaariidha. Hagaan agartee hagaan argu hagaan dhaga'u hagaan wannoo gochuu danda'u dirqama koo ittiin bahuu danda'u toopikiilee ni jiraa miti mata duree yaada garagaraa waa'ee ispoortii yoo na dhufe waa'ee environmentii yoo natti dhufe waa'ee eenyummaa keenyaa yoo natti dhufe waa'ee biyya teenyaa yoo natti akkasitti tarataraadhaan natti dhufu malee ani waan akkanaatitti nan sirbaa fi waan akkasittiin sirbuudhaa miti dhaamsi kiyya guddaan afaan kiyya eenyummaa kiyya kabachiisuu. Kan biraa yeroo ammaa kana yeroo baay'ee keessan maaliidhaan dabarsaa jirtu akkamitti dabarsitu? Well gaa amma ani galata rabbiiti rabbiin guddaan haa galatoomu umriidhaan amma sooromeen jira sooromeetiin waggaa 6 duraan soorome haati manaa kootiis liilii isi kennaa rabbiiti an badhaasattiin lakkaa kan na booharsitu kan na teessiftu kan na hojjechiiftu kana yeroo kiyya baay'ee isii wajjiniin isiin hojii yoo deemte an mana yoon taa'e manaan taa'a waan tokko hojjechuu yoo na barbaachise bilbilaa fi kanaan ka'ee yookaan konkolaachisaa hojii finfinnee nan deema yookaan adaamaa yookaan kanuma jireenya baay'ee salphaadhaan jiraadha low profileidhaan galata rabbiif galchaa fayyaa ofiif kadhachaa nama biraatiifis haadha manaa kiyya tanaatu hojii kiyya isiin. Mee kan biraa tarii akka gosaattis ta'uu danda'a haalli amma biyya keenya keessa jiru inuma beektu akkamitti ilaaltu mee rakkoowwan mudatanii jiru maaltu isinitti dhagahama yeroo dhageessanis ta'uu danda'a wanti akka furmaatatti immoo dubbachuun barbaada jettan maalinni? Furmaanni tokko kan jenne waan biraa hin jiru unity tokkummaa ummata Oromoo nama biraatirra hin dabarru nama mirga namaatirratti hin dabarru biyya keenyatti lafa keenyatti mirga qabna nama mirga san nu wannoo godhuu barbaadu nurraa kaasuu barbaadu nurraa fageessuu barbaadu kun diina keenya dhuunfaa fi gamtaadhaan paartiileen Oromoo biyya tana keessatti ummata Oromootiifin qabsaa'a kan jedhu gaariidha. Okay. kallattii sirriiti garuu yoggaadhaa agartee politicize godhan deemee namuu barcuma barbaaduun kun mataa paartiilee hundaafuu kan ta'uu miti yoo tokkummaan hin jiraanne maali hin cabne jalqaba cabnee xixiqqaa baay'ee taane kuni Wallaggaa, kuni Shawaa, kuni Harargee, kuni Arsii, kun Sidaam, Maaree jedhanii nu cicciranii turan. Soo maal turre Oromummaa wanna jedhu san miira san nu keessaa baasan
eenyummaa keenya oriijinaalitii keenya nu keessaa baasanii jiran. Kanaafi maal taane Wallaggaas tokko Oromoo keessa laafaadha. Gujiin tokko laafaadha. Booranni tokko laafa. Hararri tokko laafa. Laaljarri kun akkanatti tokkoon kan baba'anii moggaasallee adda addaa nuuf kennanii ittiin deemnu kun inni wanta agartee hiriitii bulchii yookaan bitii wana jedhan divide and rule baanan san argisiisa. So Wallaggaas xiqqaatee, Harargees xiqqaatee, Arsiinis xiqqaatee, Shawaanis xiqqaatee ammoo yoo walitti fidan yoo walitti finne jarri kun yoo walitti fidan ammaas wannan keeziin isaanii tokko cunqurfama, saamama biyya isaatii fi kana kanatti miti yoo walitti finne maal taana one strong wanna agartee ummata waan deemaniif bakka dhaqqabuu kan dandayan ta'uu shakkii maleedha dandeenya. Ammoo akka keekiitti akkanatti kan nu cicciran miirrisan yookaan yaannisan nu keessa jiraachuun isaa laafaa jechuun kee kan humna hin qabne taana jechaadha. Argitee maali malli yoggaa jettu tokkummaadha. Ummata Oromootiin bilisoomsaa mirga isaatiin argamsiisaa je'ee kan ka'e yoo walitti dabalamanii humna ta'an malee kophaa yoo ta'an laafaa nama humna hin qabne xixiqqaadha ta'a diinni akka laafatti akka kubbaatitti nu dhiituu danda'a jechaadha.